Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan goosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'uu keenya kan mirkaneessee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoo isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa jedhu hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa dubarattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa shanaffaa qajeelchitoota qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhu guyyaa darbee jalqabuun keenya ni beekama. Kutaa darbeef tokkoffaa barumsaadhaan egaa warreen barattan akkuma yaadattan kitaabni qulqulluun akkamitti dubbifamaa kan jedhu eegalleetudha qabxiiwwan lama barannee kan dhaabbanne. Qabxiiwwan lamaan baranne suni kan jalqabaa icciitii kitaabilee akka nuuf ibsuudhaan waaqayyoodhaan kadhachuu kan jedhudha. Kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu achi keessa kanneen jiran jechoota waaqayyoo kan isaa waan ta'aniidhaaf yeroo qo'annu maal gochuu qabna? Waaqayyoo akka nuuf ibsuudhaaf kadhannaadhaan gaafachuu qabna. Kan lammaffaa immoo hiikkaa mana kiristaanaa qabachuu qabna jenneerra. Manni kiristaanaa keenya kitaabileedhaaf hiikkaa waanta qabduudhaaf hiikkaawwan sana hordofne kallattii sanaan qo'achuu akka qabnu qabxiiwwan kana lamaan ilaallee ture kan dhaabbanne. Guyyaa irraas immoo kutaa lammaffaa kanaan akka fedhaa fi eeyyamaa waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan qabxii sadaffaarraa kaasnee barumsa keenyaa eegallaa jechuudha. Qabxiin sadaffaa kitaaba qulqulluu akkamitti dubbisna kan jedhuu fi bitamuudhaan dinqisiifannaa fi gad of qabummaadhaan qo'achuu yookiin dubbisuu kan qabnudha. Kitaaba qulqulluu dubbisnu kaa yeroo darbes akkuma kaasne dubbiiwwan achi keessa jiran jechoota waaqayyoodha. Achirra kanneen jiraniin sagaleewwan sanaan kan nutti dubbatu waaqayyo ta'uusaa beeknee waan dubbisaa jirruudhaaf kan jalqabaa maal gochuu qabna? Laphee keenya banuudhaan bitamuufii qabna. Bitamuufii qabna maaliidhaaf? Nuti kan waaqayyooti. Kan jalqabaa waaqayyo hunda keenyarraa kan barbaadu inni waaqa keenya mootummaa keenya waan ta'eedhaaf isaaf bitamuudha. Innaa isaaf kan bitamnu yoo ta'e immoo jechoonni isaa abboommiiwwan isaa kan waaqayyoo kan jiran seeronni isaa kan jiran kitaaba qulqulluu keessadha. Kanaafuu seera isaa kan ta'e jecha isaa kan ta'e dubbii isaa kan ta'e kitaabilee kana yeroo dubbisnu laphee keenya bannee guutummaadhaan jalqaba bitamuu qabna jechuudha. Osoo hin bitamiin kan dubbisnu yoo ta'e faayidaa hin qabaatu. Kan qo'annu yoo ta'e faayidaa hin qabaatu. Maalidhaa? Akka gurra ofii lamaan qabatanii muuziqaa ta'e dhaggeeffachuuti. Yookiin faarfannaa ta'e akka dhaggeeffachuuti. Akka nutti hin seenne gurra qabanneerraa garuu dhaggeeffachuudhaaf yaaluu jechuudha. Akka kanaaf yookiin immoo dhagaatti bishaan naqu jechuudha. Dhagaatti bishaan yoo namni maal ta'a irra yaa'a malee keessa hin seenu. Innaa namni laphee keenya hin bannu yoo ta'e, laphee keenya bichisiisnee hin qo'annu yoo ta'e, jechichi inuma darbaa jechuudha. Osoo nu keessa hin seeniin darba. Kanaafuu yeroo qo'annu jireenyaaf kan qo'annu yoo ta'e, jalqaba laphee keenya bannee bitamuu fi nurra jiraataadha. Kan ta'an immoo dinqisiifannaa qabaachuu qaba. Gaan kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu wantoota dinqisiisoo baay'ee ni arganna. Raajiiwwan adda addaa ni jiru. Dabataan waa'ee waaqayyoo mataasaayyuu tokko ta'ee sadii ta'e immoo tokko ta'uu kan danda'u. Innaa wantoota akkasii kana kitaaba qulqulluurraa yeroo dubbisnu akkasumas kanneen biroo yeroo dubbisnu yaadni keenya maal ta'uudha kan qabu dhimmoonni kun akkamitti akka ta'an qorachuu osoo hin taane wantoota kana dinqisiifachaa ta'uu qaba. Inni kun qabxii guddaadha.
yeroo raajiiwwan kana fakkeenyaaf haa ilaallu. Raajiiwwan baay'een ni jiru. Gooftaan keenya maal taasiseera? Bishaan kallattiimaan gara daadhii nutti jijjiireera. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Jennee mataa keenya dhiphisuudhaaf gara qorannootti seenuurraatii of eeggachuu. Akkasumas raajonni kan biraa fakkeenyaaf inni ofiisaatti maal ta'eera? Du'aa ka'uusaa duraallee boolla dhagaa osoo irraan kaaseen akkuma jirutti boollaa cufamee jiru keessaati ka'eera Kiristoos. Dabalannaan qulqulleetti Dubroo Maariyaam keessaa gadameesha ishee durbummaa ishee osoo hin jijjiirin keessaa ishee dhaadhateera. Daballee yoo laallee mana cufamaa keessa seeneera. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Jennee of dhiphisuurraatii of eeggachuudha. Kan biraas Boofti Hewaan duukaa odeessee harreen Bala'aam ni dubbatee jennee isaan kun raajiiwwan jiran isaan kaanis kanneen jiran yeroo dhimma kanaa dubbisnu dinqisiifannaa ta'uu kan qabu. Raajiiwwan baay'een kanarra kan adda ta'anis kanneen biroo ni jiru. Isaan kun akkamitti ta'uu danda'u jechuurraatii of eeggachuu. Dinqisiifannaa qofadha kan nurraatii eegamu. Kan lammaffaa immoo waa'ee mataasaa waa'ee Waaqayyoo yeroo laallu. Waaqayyo tokko yommuu ta'u waaqummaadhaan aangoodhaan bulchuudhaan uumuudhaan tokko gaafa ta'u garuu maal qabaa? Sadummaa addaa ni qaba. Sadummaa qaamaa ni qaba. Sadummaa maqaa ni qaba. Sadummaa hojii ni qaba. Kun akkamitti ta'uu danda'a jechuudhaan waa'ee Waaqayyoo qorachuurraa mataa keenya of eeggachuu qabna. Kanaafuu isaan kun hundumtuu maal akka Waaqayyoodha. Kana qorannee bira ga'uus hin dandeenyu. Qorannees immoo waa tokko gadi buusuu hin dandeenyu. Maaliidhaafidha kana gochuu kan hin dandeenye? Kan jalqabaa nuti ofii keenyaatu murtaa'oodha. Addunyaa murtoof keessa kan nuti jiraannu yeroo kana keessa kan jiraachaa jirru. Waaqayyo garuu kanaan keessaati addadha. Sammuu kana kan nuyi mataasaa isuma Waaqayyo. Fakkeenyaaf amma waa'ee Waaqayyoo isaan kan dhisne mee qabxiiwwan adda addaa osoo laallee fakkeenyaaf jaalala mee ilaalaa. Jaalala. Amma namni wal jaallataa jennu yookiin dhiirri tokko shama tokko jaallatee yookiin namni tokko haadha isaa jaallatee abbaa isaa jaallate gaafa jennu hammam jaallate? Istii nam tokko yookiin kan dhuunfaa keenya amma ani haadha koo nan jaalladha hin jedhe istii hammam jaallata mucaan kun jennee qorachuu dandeessu? Amma qorattee bira ga'uu dandeessu? Hin danda'amu. Eenyuyyuu eenyu nama jaallatu qoratee kan bira ga'uu danda'u hin jiru kan dhimma kanaachaa dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa kana gochuu hin dandeenyu. Akkamatti beekna malee hin jaallatanna malee kana gochuu beekuu hin dandeenyu. Innaa waa'ee Waaqayyoo immoo kanaa walitti baay'ee fagaataadha. Idduma kamittiyyuu Waaqayyoon qorachuun bira ga'uu hin danda'a. Waaqayyos immoo dhimma kana nurraa hin barbaadu. Inni kan nurraa barbaadu dinqisiifannaadhaan waa'ee isaa beeknee ittiin jiraannee akka jireenya bara baraa kan taate mootummaa isaa akka dhaallu qofadha. Innaa isaan kanarraa sirriitti of eeggachuun nurraa jiraataa jechuudha. Dabalataan gad of qabummaa qabaachuu qabna yoo dubbisnu. Laphee keenya gadi qabnee dubbisuun nurra jiraata. Kanatti dabalataan wantoota baay'ee icciitiiwwan kitaaba qulqulluu keessa jiran hammuma kana guutummaa isaa beekuun qabaa kan jirurraallee of eeggachuu danda'uutii qabna. Kun akkamitti akkas ta'uu danda'a? Kun akkamitti ta'e? Jennee guutummaa akkamatti hubachuudhaaf yaalu. Inni kun mataa ofii balleessuudha. Kitaabni qulqulluu gaafa dubbisnu Waaqayyo suuta icciitiiwwan akka inni nuuf ibsu sirriitti amannee amma kan nuuf hin galle yoo jiraatarre gara fuulduraatti akka nuuf ga'uu danda'u amannee haala kanaatiin dubbisuu danda'uudha kan qabnu. Malee takkumatti waan hunduu yeroo tokkotti hubachuun qaba jechuun sirrii miti. Dhimma kana immoo gooftaan keenya ofii isaatii dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 yommuu ilaallu maal jedha gooftaan keenya? Kan inni isinitti himu waan baay'een qabaa. Ilaala. Kan inni isinitti himu wanta baay'een qabaa. Haa ta'u garuu amma baachuu hin dandeessan. Dhageessanii? Amma baachuu hin dandeessan. Amma osoo isinitti himee isiniif ta'uu hin danda'u. Isiniif galuu hin danda'u. Garuu maalidhaa? Hafuurri dhugaan sun yeroo dhufu gara dhugaa hundumaatti isin qajeelchaa. Isa kana hundumaa isiniif ibsachuudhaan dubbateera. Maaliif sa'a sanatti duuka bu'uun hafuura qulqulluu hin arganne waan ta'eedhaa? Namummaa dadhabaatiin jiru. Kanaaf bultoo hafuura qulqulluudhaaf gargaarsa kana yeroo argatan immoo sanaa ol cimina waan argatan yeroo sana kanneen ibsaa wantoonni biroon ni jirudha. Agartanii? Kanaaf takkaamatti namni ammuma kana guutummaan hubadha jedhee dogongora guddaadha. Isteeppiidhaan keessa deemaa gaafa deemnu wantoonni baay'een suuta keessa nuuf galaa wanta deemanidhaa fi yeroo qo'annu waan hubachuudhaaf rakkisu yoo nu qunnamillee Waaqayyo akka nuuf ibsu kadhannaadhaan gaafannee darbuudhaan fedha Waaqayyoo yeroo ta'u
hanga isaatti hanga inni akka nuuf ifuuf fedha isaa amma ta'utti hanga isaatti obsaan eeguu qofaadha jechuudha kan nurraa eegamu. Malee akkaamatti kitaaba qulqulluu hubachuun qabaa kan jedhu wantoota akkasiirraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kan sadaffaa kan afuraffaa immoo hiikkaa galumsaa fayyadamuudha. Kitaaba qulqulluu yeroo qo'annuudhaaf yeroo hiiknu jechoota barreeffamaan akka jechoota barreeffama jiran akka galumsaa hima sanaa keessatti qofa hiikuudha kan qabnu. Malee jechi tokko bakka tokkotti jiraatee hiikkaa tokko yoo qabaate bakka asitti kana ta'eera waan ta'eedhaaf achittis kana ta'uu qaba jennee kallattii kanaatiin hubachuurraa of eeggachuu qabna. Jechoonni baay'een jiru kitaaba qulqulluu keessa. Jechoonni kaan kitaaba qulqulluu amma kanaa ga'aa turuti. Kitaaba tokko kitaaba salphoo keessatti mataasaa jechi tokko akka galumsaattidha kan hiikamu malee akka hedduma guutummaa kitaabichaa keessa kan jirutti miti. Fakkeenyaaf waan tokko qofa kaasnee ibsuudhaaf jecha dhaabbachuu jettu kitaaba qulqulluu keessaa bakka baay'eetti argama. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti fuula mootichaa dura dhaabbateedha. Ergamaan Waaqayyoo fuuldura Waaqayyoo kan hin dhaabbanne Gabri'eelidha jedha. Dhiigni dubartittii ni dhaabbatee jedha. Museen fuuldura Waaqayyoo osoo hin dhaabbanne ta'e Museen ni dhaabbate fuuldura Waaqayyoo jedha. Amma isaan kana asitti yeroo ilaallu dhiigni dubartittii ni dhaabbate jechuun dhangala'aa kan ture dhangala'uu dhiiseedha salphaadhumatti dhaabbachuu kan jedhu asitti ibsame. Kan lammaffaa immoo Kiristoos gooftaan keenya fuuldura Pilaaxoos dhaabbate gaafa jedhu likki nam tokko miila lamaan kan akka dhaabbatudha. Dhaabbee akkasii agarsiisa. Malee dhiiga dhaabbatee namni akka sanaa kan duukaa walitti dhufu miti. Ergamaan Waaqayyoo fuuldura Waaqayyoon dhaabbadha gaafa jedhu immoo akka Kiristoos fuuldura mootinaa dhaabbatetti miti. Inni kun immoo maadhaa araarsummaa agarsiisa. Museen osoo fuuldura Waaqayyoon dhaabbanne ta'e Waaqayyo saba sana balleessuudhaaf ture kan jedhu Museen osoo Waaqayyoon hin kadhanne ta'eedhaan dhaabbanne kan jedhamudha. Bakka adda addaatti agartanii hiikkaa adda addaa qabu jechuudha. Innaa kallattii kanadha. Cimaa amantaa keessaniin cimaa dhaabbadhaa qulqulluchi Phaawulos fakkeenyaaf. Cimaa dhaabbadhaa jechuun miila lamaan kaan dhaabbadhaa jechuu miti. Yeroo hundumaa amantaa keessanitti cimaadhaatti jiraadhaa dhalli kun immoo hiikkaan isaannaa haala kanaatiin sirriitti jechoota galumsa isaaniidhaan hiikuu kan qabnudha malee dhallisnee bakka tokkotti agarreedhaaf inni itti aanus sanuma ta'a jedhanii waan akkasii qabachuun unkaan kitaaba qulqulluu turuti. Kitaabuma biyya lafaa kitaaba tokko keessatti iyyuu fudhatama kan hin qabnedha. Innaa kanatti beekuu qabna. Himallee yoo ta'e akka galumsaa yookiin bakka boqonnaa sana keessa kan jirutti hiikuudha kan qabnu. Hima mataasaa jecha dabarree hima mataasaa iyyuu. Fakkeenyaaf aniif abbaan tokkodha Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 irratti. Achuma gad darbee immoo abbaan irra ni caalaadha. Amma himoonni kun hima adda addaati. Agartaniidha. Hima adda addaati himoonni kun. Garuu bakka sanatti maal bakka bu'aa jiru kallattii kamiin ilaalamaa jiru kan jedhu yoo ilaalle qofaadha. Kanneen akkasii kana hubachuu kan dandeenyu. Innaa maal agarsiisee kana dubbachaa kan jiru gaafa ilaallu jechoonni kun walitti hin bu'annaa boqonnaa guutummaas haa ta'u isaan akkasii kana dubbisnu qabiyyeedhaaf kaayyoo kitaabichaa walchirra hiikuudhaaf hubachuudha kan qabnu. Kitaabni kun kaayyoon isaa maalidha? Dhimma maal dubbachuu barbaada jennee sana laaluudha malee keessa dannee wantootni kaasne isa biraa duukaa walitti fiduudhaan akka shakkitoonni taasisan sana yoo goone guutummaa kitaaba qulqulluu hubachuu hin dandeenyu jechuudha. Kan shanaffaan immoo waa'ee dhimma tokkodhaaf yaada kitaabilee hundaa ilaaluudha. Inni kun yeroo qo'annu baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee dhimma tokkoo sirriitti hubachuu kan dandeenyu dhimmicha gadi fageenyaan kallattii adda addaadhaan ilaallee waa'ee dhimmichaa irratti kitaabileen hundi kan jiran fudhachuudhaanidha. Isiniif galee waa'ee dhimmichaatti kitaabileen hundi kan jiran kitaaba tokko miti yookiin gara tokko kan jiru miti. Kitaabileen qulqullaa'oon sagalee waaqayyoo kanneen ta'an waa'ee dhimmichaa irratti maal dubbatu kan jedhu guutummaa isaa qabanne kallattii kanaadha. Waa'ee dhimma tokkoo hubachuu kan dandeenyu malee bakka tokko qofa waa'ee tokko qabachuudhaan kan biraan nan galchu jechuun dubbii nama kitaaba tokko dubbiserraa of eeggadhu kan jettu nama galcha. Namni kitaaba tokko dubbise baay'ee rakkisaadha. Kitaaba sana ala isaaf beekumsi biraan jiru. Kanaafuu kitaabittii irraa ala waanta biraa of iddeef namni kun sin dhaga'u. Maaliif inni kan dubbisu mala? Kitaaba tokko qofa waan ta'eef jechaadha. Kitaabni qulqulluun garuu kitaaba tokko qofa miti. Kitaabni qulqulluun kitaabilee 81 kan qabudha. Waa'ee dhimma tokko dubbisuudhaaf biyaansi kitaabileen kun dhimma sana kan isaan qabatan bakka hundumaatti walitti qabnee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee fayyinaa olaalle. Fayyitaniittu kana booda beekaa isin hin barbaachisu. Yookiin immoo gooftaan keenya akkamaan tola nu fayyiseera yeroo jedhu kitaabni qulqullu maal tola fayyine jechuun yookiin kennaa isaadhaan fayyine gaafa jennu beekaa kana booda duraa kan biraan hin eegamu jechuudhaan gara hiikuutti namoonni hin ga'u tokko ishee qofa qabachuudhaan jechuudha.
Kun garuu akkas miti. Kana jechuun maal jechuu jennee dudduuba deemnee waa'ee fayyina keessaniidhaaf yeroo hundumaa hollannaadhaan fayyina keessan raawwadhaa immoo jedha kan biraan kitaabni biraa agartanii. Tokko kennaadhaan fayyitanii tola. Itti aanee immoo maal jedhaa? Hollannaadhaan fayyina keessan raawwadhaadha. እና maadha kan jedhu sirriitti waa'ee fayyinaa fakkeenyaaf ilaalle kitaabolee kan isaan dubbatan inni kun kallattii maaliin jechaa jira inni kun waa'ee maal jechaa jira jechuudhaan wal bira qabnee yeroo ilaalluudha kan hubannu. Waa'ee amantii namni kan fayye amantiidhaan moo hojii biraan barbaachisa. Bakka Abrahaam amantii isaadhaan fayyeera jala tokko bakka tokkotti. Bakka tokkotti immoo Abrahaam erga amanee booda hojiin isaa sun isa fayyiseera jechuudhaan dubbata. Kan biraan immoo amantii qofa qabaadheera hojjettee hojii qulqullummaa hin qabdu yoo ta'e maal si fayyada jechuudhaan dubbata. Isaan kan hundumaa walitti qabuudhaan waa'ee amantii namni kan fayyuu danda'u amantiidhaan immoo maaliin kan jedhu dhimmoota akkas akkasii kana. Waa'ee murtiin akkamitti kennama murtii bara baraa kan xumuraa jechuudha. Bicha wantoota baay'ee dabalata waa'ee gooftaa keenyaa waa'ee qulqullootaa gaafa ilaallu bakka tokko qofatti beekaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti aniif abbaan tokkodha. Jedhee dubbateera. Kana booda beekaa inni Iyyasuus Kiristoos akkuma waaqa abbaa waaqa qofaadha. Qaama addaan waaqummaadhaa kan adda kan biraa miti jennee kan hubannoo ta'e dogongora guddaa keessa galle. Maaliidhaaf waaqummaadhaan tikikkil waaqummaa isaan gaafa ilaallu abbaa duukaa tokkodha. Garuu Iyyasuus Kiristoos akka kanaa qofaa miti. Maal ta'eera? Fayyina dhala namaadhaaf jecha foon uffateera. Karaa kan ka'e maal jedhaa? Ani abbaan narra ni caachuudhaan dubbateera. Akka kanaatti kan hubannu yoo ta'e akkuma abbaadha kan jennu ta'e Iyyasuus Kiristoos hin rafee hin ka'ee beela'ee kan jedhu bakka baay'ee barreeffameera. Kanaaf isaan kan hundumaa walitti qabneedha. Waa'ee Kiristoos kan hubannu jechuudha. Malee bakka barbaanne kutuudhaan kan dubbisnu kan qo'annoo ta'e ittiin baduu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin kan dubbisnu yoo ta'e waa'ee dhimma tokkodhaaf kitaabileen qulqullaa'oon sirrii kan isaan dubbatan hubachuu dandeenya. Garuu haala kanaatiin dubbisuu ta'e immoo kanarraa faallaa kan ta'e dogongora keessa gallaa jechuudha. Dhimmi kun sirriitti ilaalamuu kan qabudha. Kan xumuraan immoo qabxiin jaheeffaa jireenyaaf dubbisuu qabna. Inni kun wanta guddaadha. Namni kitaaba qulqulluu dubbisu tokko barreessuudhaaf yookiin barsiisuudhaaf dubbisuu isaadhaan dura akka of ilaalleetti mastaayit akka jennutti jechaadha. Akka of ilaalleetti mataasaa achi keessatti of ilaaluu qaba dursee. Kitaaba qulqulluu osoo mataa ofiidhaaf jireenyaaf hin dubbisin nama biraaf jireenyaaf dubbisuu jechuun ofiidhaan miila lamaan si ol dhaabbatanii ati kottuu bahi jechuudhaan nama biraa si ol keessaa baasuu jechaadha wanta akkasiinna. Namni dursee jireenyaaf kitaaba qulqulluu dubbisuu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Dursee namni jaalala dhiifamaa fi gargaarsa waaqayyoo dhala namaadhaaf qabu hubachuu qaba jalqaba. Erga hubatee booda immoo sanarraa dhamdhamuu qaba yookiin qammasuu qaba. Dabalataan karoora waaqayyoo dhala namaadhaaf qabu hubachuudhaan mataa keenya qorree kan nutti irratu hubachuun dura jiraata. Kan mataa keenyaa jechuudha. Qulqulloota jireenya isaanii waaqayyo waliin taasisaniidhaaf namoota cubbuu isaaniidhaan badan irraa immoo barachuu danda'uu qabna. Kitaabolee qulqulluu gaafa dubbisnu maqaa nama addaadhaan barreeffamee kan jiru maqaa keenya achi buusuudhaan jechuudha ba'uunati. Fakkeenyaaf abaluu ni kufee cubbuudhaan kufee gaafa jedhamu achirraa barachuu. Qajeelummaadhaan warreen waaqayyoon gammachiisan immoo isaan irraas barachuu. Waa'ee bakka namoota cubbamoota adda addaa gaafa dubbisnu likki mataa keenya achi keenya anadha jennee dubbachuu qo'achuu qabna. Fakkeenyaaf fakkeenya mucaa badee jechuudhaan abbaan tokko gaafa dubbisu mucaan badee kun anadha. Mucaan badee kun yeroo murtaa'e booda deebi'ee gara mana abbaa isaatti deebi'eera. Inni garuu ammayyuu hin deebi'in hin jira jechuudhaan ilaala. Mataa ofii jalqaba keessatti of ilaaluu jechaadha. Abaluu ejja raawwattee kana gootee kana godhee kan jedhaman sun dheeraa isaa achi matuma keenya malee nama biraatti ba'uunati. Achi galchuudhaan of ilaaluudha. Yihudaan Kiristoosiin qarshii 30 gurgure. Nuti meeqaan gurguraa jirra? Jennee namni ofiisaa bakka jalqaba of buusuun dirqamadha. Isaan akkasii kun mataa keenyaaf dursinee jireenya keenyaaf dubbisuudhaan mataa keenya sirreessuu. Faallaa kanaa immoo warreen qajeelummaa raawwatan warreen waaqayyoodhaan tajaajiluudhaan qulqullummaadhaan jiraatan immoo isaaniin fakkaachuu. Fakkeenyaaf qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaa lubummaadhaan akkasitti kabajaan jiraatee waaqayyoodhaan tajaajileera. Kanaa ta'uudhaaf yaaduu gara kanaatti deemuu. Yeroo hundumaa amanamoo kanneen ta'an amanummaan kanneen beekaman namoota adda addaa obsa qabaachuudhaan kan beekan kan akka Iyyoob isaan kana immoo fakkeenya taasifachuudhaan jalqaba kallattii kanaatiin erga deddeebinee booda sana boodadhaa wantoota adda addaadhaaf kitaaba kan dubbisnu malee
jalqaba jireenyaaf dubbisuun nurra jiraataadha. Fattaansinee kan barannu kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu maqaalee adda addaa ni arganna. Maqaa wal fakkaataadhaan kanneen waaman namoota baay'eetu jirunna. Isaan kun yeroo dubbisnu tarii gufuu akkamtu hin taaneedhaaf namoonni maqaa akkasiitiin waaman ni jiru jechuudhaan namoota muraasa ni kaasna. Isa kana kutaattaanuun qabanneedha kan dhiyaannu irraa sa'aatiin ga'e waan ta'eef asumatti dhaabbachisna. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.